Qopheessitoonni Olompikii Paariis Kiristaanota mufatan dhiifama gaafatan. Baniinsa Olompikii Paariis irratti qopheessitoonni sagantaa baniinsaa dhiyeessan taatee agarsiisa kiristaanota mufachiisee dhiyeessuu isaaniin dhiifama gaafatani. Sagantaa baniinsaa irratti agarsiisawwan dhiyaatan keessaa wantoota faallaa macaafa qulqulluu ta'an dhiyeessan jedhamuun kan komeen irratti ka'e. Macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos bartoota isaa 12 wajjin maaddiitti dhiyaachuu kan agarsiisu saganticha irratti kan dhiyaate yoo ta'u, faallaa bartoonni Yesuus Kiristoos 12 dhiirota turan dubartootaa fi namoota saala isaanii jijjiirrataniin bakka buufamanii dhiyaachuun komii kiristaanonni kaasan keessaayi. Vatikaan Kaatolikii Faransaay agarsiifni sirna baniinsa Oloompikaa irratti dhiyaate kiristaanummaa irratti qoosudha jechuun kan komii dhiyeessite. Jaarraa 15ffaa keessa Leeyonaardoo Daaviinchii fakkii beekamaa Yesuus Kiristoos osoo hin fannifamin dura guyyaa dhumaaf bartoota isaa 12 wajjin osoo maaddiitti dhiyaatee jiruu agarsiisu kaase. Bartoonni Yesuus Kiristoos 12 dhiirota akka ta'an macaafa qulqulluu keessatti ibsamee jira. Haa ta'u garuu sagantaa baniinsa Olompikii irratti agarsiisi dhiyaatee bartoonni 12 dhiirota osoo hin taane dubartootaaf namoota saala jijjiirratanidha. Kun ammoo hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti muufii kaafnaan qopheessitoonni sagantichaa dhiifama gaafatan. Dhaabbanni Teeleekoomii US C-Spire jedhamu baniinsa sagantichaa irratti guyyaa dhumaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin irbaatti dhiyaateetti qoosamuu isaatti gadduun beeksisa waa'ee Olompikii irratti hojjetu keessaa of baasuu beekse. Wantoota sagantaa baniinsa Olompikii Paariis irratti dhiyaachuun kiristaanota mufachiisan keessaa tokko agarsiisni waaqa tolfamaa durii Giriikii Diyooniyaas jedhamuu dhiyaachuudha. Sigiga lafaa gofaatti mudate booda namoonni 13 achi buuteensaa dhabameera jedhe Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa. Balaa sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa gofaa aanaa Gazee gofaatti mudateen namoonni 250 caalan yoo darban namoonni 13 hanga ammaatti achi buuteen isaanii dhabameera jedhe Koomishiniin Hooggansa Sodaa Balaa. Namoota 10 du'arraa baraaruun akka danda'ame kan ibse koomishiniin kun namoonni 1,100 caalan gandoota balaan kun keessatti mudate irraa kaafamuun qubsiifamaniiru jedhe. Akka ibsa koomishinii kanaatti uummata gandoota lamaan balaan keessatti mudate keessaa jiraatan 14,000 caalan keessaa 6,600 kan ta'an balaa kanaaf kan saaxilaman yoo ta'u, hanga ammaatti deeggarsi adda addaa birrii miiliyoona 71 tilmaamamu akkasumas deeggarsi maallaqa birrii miiliyoona 18.5 ta'u namoota miidhamaniif taasifameera. Gandoota aanaa Gazee gofaa keessatti argaman 29 keessaa 15 balaa sigiga lafaaf saaxilamoodha. Kanaaf uummata gandoota balaa sigiga lafaaf saaxilamoo ta'an keessaa jiraatu bakka biraatti dabarsuuf hojjetaa jiraachuu ibse koomishinichi. Waliigalatti uummata 15,000 balaa kanaaf saaxilamoo ta'an akkasumas miidhaman deebisanii damdamachiisuuf hojjeta. Itoophiyaan gatii sharafa alaa akkaataa gabaa jiruun akka murtaa'u labsite. Mootummaan Itoophiyaa gatiin sharafa alaa akkaataa gabaa biyya keessa jiruun akka gaggeeffamu gochuuf akka ta'e sagantaan imaammata fooyya'insa dinagdee waajjirri ministeera muummee ibsee ni agarsiisa. Murteen mootummaa kun dhimma ijoo yeroo dheeraaf Itoophiyaaf jaarmiyaalee maallaqaa wal labsaa ture irratti jijjiirama kan fidudha. Jijjiiramni kunis gatiin sharafa alaa to'annoo mootummaa jalaa ture haala qabatamaa gabaa keessa jiruun akka murtaa'u gochuudha. Imaammata dinagdee fooyya'ee bahe kana keessatti gatii sharafa alaaf maallaqi Itoophiyaa ittiin wal jijjiiran akkaataa gabaarra jiruun sirreessuun fedhiif dhiyeessii sharafa alaa jiruu wal simsiisuuf gargaara jedha. Haala kanaan fedhiif dhiyeessii sharafa alaa dinagdee biyyattii keessatti danqaa uumee ture sororsuun akka danda'amu eera sagantaan dinagdee haaraa kun. Akkasumas meeshaalee tajaajiloonni adda addaa biyyoota alaarraa argaman gatiin isaanii akkaataa gabaarra jiruun wal simuun dinagdeen akka tasgabbaa'u taasisa jedha imaammati kun. Imaammati dinagdee haaraa kun Itoophiyaan jaarmiyaalee maallaqa garaagaraa irraa maallaqa akka argattuuf karaa saaqu yoo ta'u, bu'uura kanaan biyyattiin kallattiinis ta'e al-kallattiin doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu ni argatti jedha. Mootummaan Itoophiyaa ji'oota darban keessa jaarmiyaa maallaqa addunyaa IMF irraa doolaara biiliyoona 10 argachuuf marii gaggeessaa turte. Imaammatni kun fi fooyya'insi dinagdeef maallaqaa mootummaan ji'oota darban gaggeessaa tures akkaataa maallaqi kun itti gaggeeffamuuf haala mijeessuu irratti kan xiyyeeffatudha jedhamee jira. Gatiin sharafaa alaa akkaataa fedhiif dhiyeessii gabaarra jiruun akka murtaa'u gochuun adeemsa dinagdee olaantummaa mootummaan oofamaa ture garuu humnoota dhuunfaa gabaa keessa jiranitti geeddaruu ta'a.
Waggoota darban keessa mootummaan gatii sharafa alaa irratti to'annoo gaggeessuuf guddoo yaale. Garuu gatiin sharafa alaa daldala idilee fi ta'ee al-idilee keessatti garaagarummaa guddaa agarsiisee jira. Gatiin sharafa alaa gabaa al-idilee irra jiru kan karaa idilee dachaa waliin caaleera. Sababa kanaan gatiin doolaara tokko baankiitti hanga birrii 60 ga'eera. Gabaa al-idilee irratti immoo doolaara Ameerikaa tokko birrii 110 ol ta'ee turee jira. Akkaataa tarkaanfii mootummaa kanaan gatiin sharafa alaa fedhiif dhiyeessii gabaarra jiruun kan murtaa'uuf fedhii ta'eef waan ta'eef gatii gabaa al-idilee irra jiruun walitti dhiyaachuu yookiin caaluus danda'a sodaa jiru fedee jira. Sababa kanaan jijjiirama sharafa alaa irratti mudatuuf sababa fooyya'insa imaammatoota dinagdee kaaniin kutaalee hawaasaa saaxilamoo ta'an deeggaruuf tarkaanfiiwwan fudhatamaan jiraachuun ibsamee jira. Hojiiwwan gabaa tasgabbeessuu kutaalee hawaasa miidhaman damdamachiisuuf hojjetaman keessaa muraasni imaammata haaraa kana keessatti hiramanii jiru. Barattoonni 400tti siqan aanaa darraa irraa qormaata kutaa 12 fudhatan gara maatii isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. Godina Shawaa Kaabaatti kan argamtu aanaan darraa aanota godinichaa sababa rakkoo nageenyaatiin raafamaa jiran keessaa tokko. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12 barana torbee lamaan dura dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti kennamaa turee fi barattootni aanichaa 395 ta'an raayyaa ittisa biyyaatiin eegamuun gara yuunivarsiitii Salaalee seenanii turan. Qormaatichi akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 14 bara 2016tti kan xumurame yoo ta'u, barattoonni aanaalee godinichaa irraa yuunivarsiitii Salaalee seenan gara bakka irraa dhufanitti kan deebi'an yoo ta'u, kanneen aanaa darraa irraa deeman garuu hanga ammaatti mooraa yuunivarsiitichaa keessa jiru. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii aanaa darraa aadde Algaanesh Tasfaayee barattoonni aanicharraa qormaataaf gara yuunivarsiitii Salaalee magaalaa Fiichee deeman 395 yoo ta'an kanneen keessaa 255 dhiira 440 immoo dubartoota. Aanichi wiirtuu hidhattoonni naannolee lamaan hidhattoota faannoo fi waboo keessa jiran socho'an waan ta'eefis imalli geejjiba magaalattii irraa gara Fiicheetti taasifamu erga adda citee bubbulee jira. Haalli nageenya aanaa keenyaa rakkisaa waan ta'eef barattoonni kun gaafa qormaataaf deeman raayyaa ittisaatu ajjabee geessa. Aanaan kun rakkoo nageenyaa qaba. Sababa hidhattootaan geejjibni akka barbaadan jiru. Sanbiirratti daandiin magaalaa Fiichee irraa gara magaalaa Gundoo Masqal geessu waqtii gannaa kana manca'eera waan ta'eef geejjibaaf rakkisaadha jedhan. Barattoonni aanicharraa qormaataaf gara magaalaa Fiichee deemanii turan hanga ammaatti akka hin deebinee fi yuunivarsiitichuma keessaa akka turan ta'uu odeeffannoon qaba jedhan aadde Algaanesh. Yuunivarsiitii Salaaleetti Daayireektara Koominikeeshinii fi Quunnamtii Alaa kan ta'an Dr. Yeshimabeet Boggaalaa barattoonni aanaalee biraa irraa dhufan battala qormaati xumurametti deebi'anii galuuf kanneen aanaa darraa irraa dhufan garuu mooraa yuunivarsiitichaa keessa jiraachuu himan. Jalqaba yeroo dhufanis raayyaa ittisa biyyaatiin eegamanii dhufan. Deebi'uuf haalli nageenyaa mijataa waan taaneef hanga ammaa moorma yuunivarsiitii keessa akka turan ta'eera jedhan. Haala qabiinsa barattoota kanaa kan ilaaleenis bakka bultiif fi nyaatni isaanii yuunivarsiitiin haala mijeessee waan jiruuf turtii isaaniitiin wanti rakkoo itti ta'u akka hin jiraanne dubbatan. Barattoota kana waan barbaachisu yuunivarsiitiin mijeessee jira. Nyaata bakka bultii yaalaa fi eegumsi taasifamaafii jira jedhan. Kun hanga gara maatiitti deebi'anitti haalli mijatuufitti. As turuu isaaniitiin miidhaan addatti isaanirra ga'ee hin jiru jedhan. Qooda fudhattoonni waajjira barnootaa aanaa darraa barattoota kana fidanii dhufanis haala barattoota kanaa guyyaa guyyaadhaan hordofuun waan isaan barbaachisuu fi haala maatiitti deebi'uu hordofaa jiraachuus eeran. Hanga haalli mijatee gara maatii isaaniitti deebi'anitti mooraa yuunivarsiitichaa keessaa turu. Akka itti fufanii fi mooraa yuunivarsiitiin alatti bahuun garuu akka hin eeyyamamneefis himani. Miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffannoon barattoonni aanaa darraa irraa dhufanii magaalaa Fiichee keessatti rakkachaa jiru jedhu dogoggoraaf dhugaarraa kan fagaate akka ta'es himanii jiru. Barattoonni biroo kan dhaabbilee barnoota olaanoo biroo irraa dhufanii fi sababa rakkoo nageenyaatiif gara aanaa darraa deemuu dadhaban magaalaa Fiichee kana keessa jiraachuu malu. Yoo isaan ta'e malee warri qormaataaf dhufan rakkoon isaanirra gahee homtuu hin jiru jedhan. Magaalli guddoon aanaa darraa Gundoo Masqal magaalaa Fiichee irraa kiiloomeetira 120 kan fagaattu. Hidhattoonni naannoo Amaaraa yeroo adda addaatti haleellaa banuun aanichi
naannoo Amaaraa jala akka galuuf duula taasisaa jiraachuu ammaan dura jiraattonni himanii turan. Gama biraatiin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo aanaalee warra Jaarsoo, Daagamii fi Hidhabuu Abootee irraa garasitti ce'uun rakkoo adda addaa geessisaa turuutu himama. Godina Shawaa Kaabaatti aanaaleen akka Kuyyuu, Daagam, Hidhabuu Abootee, Yaayyaa Gulallee fi warra Jaarsoo jedhaman sababa hidhattootaan